Gafatun dandeetta yaada kan gafatun dandeetta. Mucaan kallee nyaachisa. Usa dabada. Jinni gaafadhu sanillee kenna sanillee akkatti nu asfaaltanii dubbatanii seena. Eenyu boo maqaan kee? Ahmad. Ijoollee isaati? Ijoollee Harargeedha. Ijoollee Harargeeti? Eega dhufte hangam ta'e? Nama lama. Eessa dhaqqa duraan? Harargee baati jee eega suutii dhufte amata lama? Eessaa qabamte dubatti? Harargee baarraa isa jiikaa gurba. Ela. Eessaa gandamaa qorattan? Jinni ati maal goota eessaa qabamte? Gandaa isin gaafadha? Waa sanniiti waa biraatiin lufi. Harargee irraa Koi. Ansi gaafadhaa amma jenne. Waan akkasii sana naasee. Barbaaddaame. Mucaan kenna jettee fudhatuu barbaaddaame. Qorattee ganda kan isaa qorattee yoo barbaadde fudhatuu hin dandeetta. Ela irraa si bara naggeeffatu mucaa kenna as baasate irraa naafan ati. Ganda isaan qoradhaa si bane. Ela dabba. Jinni dhaggeeffadhu ganda isaa qoratuu dandeetta garuu bakka Harargee baarraa isa boo? jiru qoradhu. Harargee baarraa isa? Gaara mul'ata. Gaara mul'ate? Ayyeri sirakkoon qabu. Ijoollee burqaati? Aanaa guraa. Okay, amata lamas keessa jirta tumamtee jechuun rakkoon qabu baga tumamtee sitti akkaattee wati miskina karaa deemuun sisee. Aboo sun haatuma muute hasaanii harkanii mijarree jinni. Ila jinni na dhaggeeffadhu takkitti keessan akka ajaa'ibaatiin laaltan waan ta'e qoygooti jalbu akka ajaa'ibaatiin laaltanii akka reefii sanitti as baasiti inni hin beeka wajjin haasa'u akka reefii sanitti as viidiyoo as baniti. Jinni bashaasha warra isaa qaban itti dawwaltanii ammallee kaluu jiran itti dawwaltanii tiniin gaafatu dandeenya mucaa keessan hin beektanii mi. Mucaan beeka sirriitti beeka qaamaan beeka mucaan karoof as ba'e sun keessani moo keessanii miti. Hin argine. Kaalidoon haala miiraan jinni jarri bira jirti nama isaa kenii fi arti. Okay. Yalla. Boleso taraatun teenya malee teessanii. Mucaan zinnaari irratti wal hojii. Obse jinni. Ayyeri bu'eetiin fidee dhufa na ol darba. Dhaggeeffatu mucaa kan fidaati. Bilbila mucaa kanaa nu fuudha amma. Wanni barbaadnu amma. Yes, nutillee bilbila mucaa sanii isiniif kannina. Bilbila isaanii fudhatanii kanallee bilbila nu kana. Warri bilbila itti dawwaluu dandeessan amma. Ture yoo kaara wal deesoo namee ture uummata kana gara kallaa deemaa jira dhaggeeffadha ammata achi na balleessi. Boobu mucaa saniin fidee dhufa bakna deemsi. Rakkoon kun waan dubbatan tura naan fiddan achi na balleessi jinni achi na balleessi. Inkiin barbaannu bireessu achi na balleessi. Bilbila mucaa kanaa ijoolleen Harargee majjaana qabdu lakkoofsa korreessa bilbila mucaa nu fudha bilbila barbaanna amma nuti. Kalas harkine mi bilbila barbaanna keessanillee dhufee bilbila fudhatanii samboota namni akka nama qabne. Salaamu alaikum. Dhumatte. Aboo kaaledi mucaan kun keessanii miti. Viidiyoo baay'ee na dagarisa keessan jira argee shurraa mintanuma kun uffanni isaa fudhisallee kanuma. Kaaledi siin jaa jira. Mucaan kanuma kuno. Duuba kabiraa barbaadde
خلاص Surat jana sama sekarang kita. Mucaan kamar baadu Masyaallah jadi jadi lemet tu anak sore haza. Memang mata muit kabada. Tidak alih kuman mana sih? Tas gabi wal gagan nah muit rampai na tha aja lesati. Anak sore haza jerami. Eywa. Namni wajah asri kan bola dubbin. Muit rampai Khalid. Ayah, Mucaan kesana mi. kan ayah. Walau magalat. Ani le jechuun ani jekiyan agar video bahasa syarif tilaletin acara milik kefa desi gale bahasa video sama Indonesia kat tilalet chat. Acara milik kefa beleso. Inna rakam kabu. Jawab jawab fakade. Walau magalat ti mucaan ken argine nulle kawan le kesa kesa le nugar sifta jerta. Bilbil or kayarati senjatu. Isilla chuwar kunin bilbil or kayartani. Jala kutay rakiyan sagari nagahan juru. Hal de botura. Obboleessu ajandaa dheeriseen uummata gabaabsuu yaada amma jubbee san shafni olii gad oofne wallaa garaatiin dhumatu dubbiin yoo dubbii ija dhadhoite akka fixa malee dubbiin. Kunoo mucaa deebisee wajjin abisee ammoo deebisee la raqama mucaa warra isaaniitii isaa fudhatanii nutis raqama mucaa keenyaa argee. Lageeffadha kun wanti miidiyaa gubbarra fidee tokko hin jiru bashaasha dhaqaatii raqama jaraa fudhaatii itti dawwalaati micaa keessan fudha kalas namni micaa tumaa jiru hin jiru amma micaan sun bashannana irra jiraa yu ta'aa jira fayyaa qabdaat bashannana irra jira hidhaa hin jiru gurbaan sun hidhaa hin jiru hai bashannana irra jira raqama isaa fudhaatii itti dawwalaa irraa fudha kuno. Ani shabaka kan dalgaa jiru ami aliyo Maala. aliyo gutakko. Uno amalal yeroo haasoytan hundi keessa muutii godhadhaa yookaan alii irra dhiisa ijoollee isaanii haa dubbisan yookaan bashaasha irra dhiisa malee dededeen jiina. Dhaggeeffadha dubbii hin dheeressinu hin gabaabsine dubbii hin gabaabsine Majjara yoo qabaate bilbila mucaa nuu fuudha. San barbaanna amma. Ayya raqama mee. Anitti dawwalaa bilbila jaraa naa kenni bilbila isaa naa kenni itti dawwalaa nu akka mataa kiyyaatti. Majjara ni qabdani amma isin. Ali gadi safaan Oromoo kan beektanii jiran keessan ni fudhattaniiti. Obsaati Khaalidoo deebisaa ka maaliif bu'ee sirra Khaalidoo deebisaa. Abisiin bile shabakaan qabu yaa. Khaalidoo deebisa jedhan. Abisiin meetiin bakka shabakaa dhaqee. Waa tokko agoonu ila fagoon deemina ankaraa gaa waa tokko senti hunda kennayu ijoollee Harargeessa ta'e ijoollee Arsiis ta'e akkam goona beeytani senti maati gara akka ijoollee Arsiisitti bashaasha irra kenne akka ijoollee Arsiin warra Harargeetti zinnaa rakkaa jira kan lamaan tummat harka qaba salaam aleikum dubbii dheeraa dhiisa nummoo warra ibsa qofa kan inni itti dhiifna nagaa feetanii dubbii ajandaan beetaniimi yoo gaafsuu feetan akkas godha wanti ijoollee as gubbaatti arginu uummanni isaa arginu nutti agarree jira. Yes. Zinnaaraa fi bashaasni foloo walii deebisaa jala. Isin lamee foloo walii deebisaa. Yes. Ayya dubbii kana isa ol galchaa Mucaan Arsiis bira jira. mucaan saahiba kiyya bira jira kuno. Ina me muite kabadda ana wali sini galcha ina bashaasha tu wali sini galcha ila akkuma ati mucaan Khaalid irraa masuula taatetti inni illee sarasa masuula taa jira an dubbisini fi dhaggeeffadhaa kana yajaatani. Akkuma taa mucaa Khaalid irraa masuula taatee Khaalid nuuf dandeetu kanatti inni illee gara siin mucaa isaan nuuf danda'a isin lamaa wal dubbisa walitti fidaatti hiika godha dubbii dheerisina ani sini gaafata dubbii gargara. Amma naa fi bashaasha irra dubbii dhiisa karaa nagayaatiin assalaamu alaikum addeenna bashaasha feesbuuka ni qabdaami. Yalla miseenjera walii erga bashaasha asuma keessa miseenjera erga foloo walii deebisaa. Kalaas si erga feesbuuk. Feesbuuka keessaa na ergi mucaa guruppii sirra godheetiin mucaa dhagee mucaa yoo fudhachuu feete fudhatta dalagaa seenee jira yoo immoo achi haa ta'u teette simbirga keessanii yoo furuutu feete fuuta. Akka barbaadde. Laala amma dalagaa inni dalagu haa fuuti ofirratti fuuna dalagaa inni dalagu dalagaa maal dalaga. Dhaggeeffadhaa walumaa galatti yoo manni dhaabuu dubbii jira fide qaboo jinni urraa kusuuni dubbii midheera kalaas deema abbaan urraa deema dubbisa ajandaan dheerisina ummatti billaalee kumaan deeman. Dubbii malee jambu fedhan kooluu dheedheessa deema jala walitti haasaa. Anti akkama dubbii Isin lameen laala zinnaaraa fi bashaasni dura miseenjera walii erganii gaseera walii erga. Maasir walii ergi jire inni dubbiin dheerisina buleessa walasi waan kam dubbii dheerate. Dallaa miskiina tukina boo dhaggeeffadha. Ani bara ugaan Maamadu Aragee kana zaadii deemaa bori isiniin gorsa ugaan isin gorsee isin gorsa kayya fudhattanii wallahi bilahi na ala laalee gagaraan guutuu wallahi ala tullu alayhi
Kan wallahi. Tegewa da Muhammad ina wal magati maarif jene betani ina gunti kan gotti Gurgurdan yaadi lagama du'ane fi dubbiyo erate ya galatoma dubbiyo erate kan golat jiran wallahi ruga rabbi dubbiyo erate kan golatu asuma nar ka anta wal majabe ka wannot Ya khalas ya walin ya bashannana. Wallahi rabbu ma nutuke wallahi salfanni wallahi. Dema walin bashannana abo gabbu ati walin bashannana lolli asfatti dabatu ka banamni lola abo ummata dayusan tayna aga yomi wala tata walli sakalas gaera takkama lola akhirati tinam gaera takkama lola akhirati tinam ina tes Warra ulfina gati bashafatani. jara gefat ame Warra ulfina shanyi zan ini deni also amma nama naga izani namna femason kun wal kali wal amma na jinni wal kabadis ini Warra ulfina shanyi bashafatani.